akkuma aadaa teenyaatti harka keessaniinis taaptaap godhaa. Harka keessaniin gartee adama godhatiin harka keessaniin mana kana keessatti biizii ta'uu qabdu gartee harka keessan maaliif gurri keessan anuma dhageeffata harka keessan ammoo biizii ta'uu qaba. Taaptaap godhuudhaan sheer godhuudhaan gruppii teessan hundatti ergaa akka isin hundinuu gruppii adda addaa akka qabdaniin beekaa gruppiilee teessanitti ergaa isin hundinuu. Warri gruppii nama 50 warri gruppii nama 100 qabus warri gruppii nama 1000 qabus hundi keessanuu gruppii teessanitti ergaa. Dhiiroo akkami gagammaddamoo warri hira eeggachaa jirtan gagammaddamoo ammallee ifuma shakkaa jirtan ammallee namni tokko beeytanii huccuu keessatti gartee waan if shakkaa jiruuf jecha oduun isin himaa jiru kana warra namanneetu hedduudha. Maaliif if shakkaa jirtanii warri if shakkaa jirtaniis mee ammallee hin amannee jechaa jirtan moo amannee jechaa jirtan. Eessa dubbiin haram geessee jirti. Takka immoo hanga biyya san irraa baanuu hin amannuu jirtan. Adda baasaame. Amata dheeraa, amata 10ffaa, amata 8ffaa, amata 5ffaa Keeniyaa bikka adda addaa teessanii, Ijibti keessa fa'aa teessanii garuu immoo baatii 4-5 dabre kana obsuu dadhabdan. Dhugaa. Amma namni 50-50 fa'aa jiru akkam jechuudha. 50-50 gartee amanuutu hin jirruudha moo amanuu jirra. Adda baasaa haa dursoo. Lakki an durumarra eegaleetitiin tartiiba piroosesa koortiidhaa kana isin himaa ture durumarra eegalee warri gartee gaafa sanirra eegaltanii na hordofaa turtan guyyaan na jala deemtanii waan inni asitti isin himuus dhageeffatanii deemtanii bikka biraa dheeyxanii dhageeffatanii akkasitti waliin madaalaa turtanii duba numa gartan ammaan tana bikka irraa eegalle sanii fi bikki amma jirru wal fakkaatti laalame isinuu laalaa tana isinuu madaala. Bikki irraa eegallee bikka addaati bikka gartee hamtuu irraa eegallee dhugumatti gartee piroosesni kun haram deemaa odoon beekne ni cufamoo banaa ta'amoo guutumatti gartee kaansil ta'amoo cufamullee walii addaa guutumatti kaansil ta'amoo maal tahaa jennee gartee yeroo sanitti yeroo hamtuu san keessatti irraa illee haasawaa turre garuu immoo wanni wani gartee akka hin cufamne. Akka kaansilis hin taane yerumaaf dhaabbate. An gaafa sanillee hogguun isin himu kaansiliidhaa miti wanni kun gartee suspensionumaa takkaa'u yeroodhaaf dhaabuudhaa jeetiin irra deddeebi'ee gartee maaliif jechoonni isaan itti fayyadaman jechoota mana seeraa waan ta'eef jecha jechi mana seeraa kuni akkaataa itti hiikamuu qaba. Jechi gartee alaatii fi jechi yeroo hedduu itti fayyadamtuu fi jechi mana seeraatti itti fayyadamtu adda adda. Jechi mana seeraa maanaa takkaa'u gartee hiikaa hedduu qaba. Saniifuu jechoota hunda gartee itti fayyadamuun hin ta'u. Saniifi hogguu gartee mana seeraa gudhayxee haasoitus jechi ati itti fayyadamtu hedduu murteessaadha. Akkasuma sanitti warri mootummaatis jechoonni isaan itti fayyadamaa turanii fi looyeroonninis jechoonni isaan itti fayyadamaa turan waan adda addaati. Kana qubama qabdan. Kana gartee beekuun hedduu barbaachisaadha. Tanaatanii hedduun irraanfatanii saame eessarraa nu daawwachaa jirtanii yeroon gaaffii isin gaafadhu. Warri Ijibtii isaa guyyaa jimmataa fa'aan jiran isaan hin gaafatina. Warri Keeniyaa, warri Ugaandaa fa'aan eessa jirtan? Warri Saawudii fa'aan eessa jirtan? Taaptaap godhaa harka keessaniin. Harka keessan arra meeqa goolii meeqa jan? 100. Warri Saawudiidhaatis akkam jirtan? Oowwa jalaa baatanii dhiyoo tana oowwaa jira jan. Jirtu warri Dubaay. Dhiyaaddaa. Maal 50-50 ammallee namanne jechuudha. Warri gaa 50-50 jettan dhugumatti yoo kai namanne taate takka piroosesuma kanaa rakkoon piroosesaa miti. Rakkoon gartee isin keessa jirti jechuudha.
durso yoo ifii teetiif ka ifa amantu taate proosesa ni amanta. Achi booda maasis waan hin sii himus ni amante jechuudha. Yoo immoo durso gartee ka ifii teetiif hin amanne taate proosesa akkamitti amanuu dandeessa? Proosesni maasis tartiiba jala deemuu qabuutu jira. Tartiiba san jala deemuu qabu. Keessaafuu warreen flightiin duraa cancel taatee proosesa fixattanii eegaa turtan takka immoo orientation gootanii akkasitti odoo flightiin isinii muramin akka isinii muramtu isinitti himanii eegaa turtan faa jechuudha. Warreen kun hundinuu warra dhugumaan flight plan takka immoo traveling planning godhameef jechuudha. Akkuma gartee torbaan dabre isinii himaa ture sanitti harka keessaniin ammoo taap godhuun dhiisinaa. Warreen gama duubaatiin dhugumatti ni ajaa'iba waan gartee gama duubaatii viidiyoo natti ergitan viidiyoo namni natti erga honi takka waanuma natti ergitan hunda takka bulaa godhuu dhugumatti piraayiveetiin deebisa akkaawuntiitii gama duubaatiin dhugumatti akka malee nama ajaa'ibsiisan warri gartee gama duubaatii viidiyoolee adda addaa natti ergu ammoo warri akka waajirii fi warri tokko yooniin akkaawuntiitii gama duubaa fa'aa piraayiveetii godhe ni maraatan. Warri biraatti hedduu jira viidiyoolee adda addaa fa'aa natti erganii mee kunoo akkamii kanarraa mee piliis nuu himi jettanii gartee oguu natti ergitan. Jarreen irra hedduun natti ergitan viidiyooleen isaanii wal fakkaatan. Garuu soorsiin jara sanii maal akka ta'e hin beekon. Eessarraa oduu akka harkatan hin beeku. Saniifuu irraa dubbachuun hedduu nama dhiba. Ammaasis wanni hedduun isaan haasawan dogoggora. Keessaafuu waa'ee proosesa Ameerikaa irratti, waa'ee Group 5 irratti, US Rap irratti kun hundinuu dogoggora wanni isaan haasawan. Isin ammoo hangam takka gartee waan dogoggoraa kana akka jaalattan na ajaa'ibsiisa. Dhugumatti hedduu jaalattan waan dogoggoraa kana. Anis bakka viidiyoolee akka isaaniitti dogongoraan hojjedhu liiboota hanuma dogongora qofa qabu. Takkaa'u gartee Ameerikaan proosesa guutuutti cufuuf deemtii jee tartiibatti godhee takkaa'u maali ragaa sodoon dhiyeessine akkasitti isinii dubbadhu irra wayyaadha. Jafe akkam jette? Akkasitti irra wayyaadha mee haqa dubbadhu gaa. Jafeen kun faan nama yeroo dheertuu gartee halkanii guyyaa na barreessaa ture. Warra akkasiitti jira. Yooniin akkaawuntiitii piraayiveetii deebise hafuuraan baafadhe numaatu warra akkasii sanirraa. Warra gartee viidiyoo adda addaa natti ergu kanarraa. Akkasiirra wayyaadha bara. Ani nama gartee waa hunda namatti ergu odoo hin taane dursoo hogguu namatti ergan akkamis silaa wayyaadhanii beeytanii yoo wanni kuni gartee wanni jarri san dubbatuu fi wanni ani haasa'u yoo walitti dhiyaatu taate dhugumatti gartee akkasitti lakkii mee wanni tunoo akkamitti yoo gaafatte rakkoon qabu. Garuu wanni ani isinii himaa jiruu fi wanni jarri san haasawan waan adda addaati. Namni cinaan afaan maqeenyaan haasawanii malee waan isaan haasa'u jiranii fi eessarraa ragaa akka baafatan kana irraa hin beekne. Saniifuu yooniin gartee ani viidiyoo laalee takkaa'uu waan barreessitan laalee deebii isiniif hin deebisin taatellee ifumatti aaraa malee natti naarina. Tana beeka. Akkasii waliigallu akkanatti waliigalle irra wayyaa maaliif ifii teessaniifitti aara anatti odoo naare jechuudha. Sarviisni amma isinii godhu jiru kunu sarviisa bilaa ishii. Kanaaf amanuu diddaniiti kabiraa barbaaddanii. Ummata ajaa'ibaati dhugatte. Qeeroon baatii lama duraa takka keessa turte hoo. Qeerooleen baatii lama duraa takka keessa turte. Warri obsa qabu. Warri waa barachuu barbaadu.
warri san amma ni rippisan amma ijoolleen Ijipti jirtu faan ta'u ijoolleen gartee karaa Ijipti jirtu callisanii jiran amma guutumaa guututtu duraan isaanii warri sa'a 24 asirratti ol bahee akkuma gartee nama biyya faranjii keessa jiru halkanis ni jiran isaan guyyaas ni jiran za'aa kana rafanii fi za'aa kana jiraatanii addan beekoni yeroo hundumaa jiran hogguna barreessanis garuu immoo dhiyoo tana riphisanii jiran dhiyoo tana gartee piroosesar raayisii dubbachuutti hin jiran walleenuu gartee warra Keeniyaatii fi Ugaandaatu isaan dura beena fakkaata. Calma jaan isaan irrallee ammasis warra gartee Dubaay jiruu fi warra Suudii jiruutu irra isaan caalaa jira. Dhugumatti ijoolleen Suudii jirtu faan akkuma warra biyya Ameerikaa jiruutti gartee isaa hundi jiran isaanis. Suudiillee beekamaadha yeroo takka namni halkanis irra hedduun isaanii halkan faa jiraatanii guyyaan oowwaa namni cinaan guyyaan rafaas ni jaanii garuu immoo ni ajaa'iba gartee tana gidduu immoo beeksisa tokkoon isinii qaba ummata dhugatti beeksisa lamaan qaba beeksisni tokko warra biyya Minnesota keessa warra jiruuf warri Minnesota keessa jiru kun gartee irra hedduun isaanii gurra cufatanii deemanii uummata kallee hin harkanii saniifuu warri gaa isin asirra jirtan waan himu kana isaaniifis geessa isaanis akka gartee irraa faayidawanii dursoo viidiyoolee tokko kannatti erganiitu jira viidiyooleen kuni sagalee tiyyataniin gartee asirratti waa'ee ispoonsaraa irraa haasa'u itti fayyadamaniiti viidiyoo biraa itti hojjechaa jiran. Tana nama gartee nama adda addaatu gama duubaatiin na ergee jira. Dubagaa namtichi gartee sagalee tiyyatti fayyadamee viidiyoo adda addaa itti godhachaa jiru kuni gama duubaatiin itti fayyadamuun isaa maal taate Kanadaan isin geessaa takkaa immoo piroosesa Ameerikaatiin isinii qabaa kana jaaniiti namarraa maallaqa nyaachuu jiran. Wanni kuni hedduu nama gaddisiisa. Saniifuu obboleeyyan keenya namni gartee akkaawuntii san gaggeessu jiru ani nama ta'e hin beeku naafi akkaawuntiin san walitti hidhanaa miti akkaawuntiin takkittiin ani itti fayyadamu tanuma qofa saniifuu gartee bikka san dheeyxanii hin nyaadhamina nama saniin piroosesa naa godhi jettanii takkaa immoo karaa yoo isin qunnamaniis ifirraa eegaa ani piroosesaan isinii godha jee isin hin qunnamu gama kanaan akkasuma sanitti namni biraatu gartee warri informationa piroosesaa gartee na gaafachuuf gama duubaatiin na qunnamu hunda ani dursoo deemaa viidiyoo laalaadhaan jaan gabaabinatti viidiyooleen ani maxxansu deemaa laalaa achi keessa gartee informationiin ni jiraadha. Saniifuu warreen akkanaa kana gartee firraa eegaa. Amma namni gartee namni akkanatti maallaqa nyaadhameetu jira. Nama gartee yoo xiqqaattee maallaqa biyyaa 35,000 ol faa nyaadhameetu jira. Nama gartee maallaqa biyyaa 70,000 faa nyaadhameetu jira. Warri gama duubaatiin naa himan. Ani abaluun jedhu garuu immoo ifirraa eegaa. Okay. Sagalee gartee ani maxxansu qofa fudhatanii itti fayyadamanii footoolee adda addaa fa'aa itti hidhaanii akkasitti poostu godhan yoo arkitaniis hin beeku immoo viidiyoon akkasiisan ani jaan arkeetiin jira akkaawuntii mataa isaa qaba namtichi sanii itti fayyadamaa jiranii sanillee ifirraa eegaadhaan isiniin jechuu barbaade. Beeksisni itti aanu beeksisa warra Minnesota keessa jiruu fi guyyaa torbaan dhufu kana keessa kaampaaniin Verizon jaaniin tuni gaa beeksisni kuni dhiiraafis warra gartee ilmoo qabu abbootii ilmoo qabduufis takkaa'u ayyoolee takkaa haadha ilmoo qabduufis ni taha ijoollee gartee warra mana barnootaatti barattu saniif Verizon kaampaaniin Verizon baakpaakiidhaa fi akkasuma san waan iskuulaaf nama barbaachisu bilaashitti namaa kennuudhaaf deeman yoo informationa san ka barbaadan taate
gama duubaatiin naqunnama linkii isiniifin kanna bika gartee istooroota Verizon dheeyxaniiti fudhattanii jechuu waa takkallee isinin gaafatan bitachuun sirran jiru waa takkallee bitachuun sirran jiru bilaashitti namaa kannanii kanammoo namni keenya gartee akkatti faayidamuu fi kanarratti yoo gartee information isaan ka barbaadan taate keessaafuu gartee warri ka single mother fi single father taatan naqunnama information isiniifin kanna kitaaban waan gartee iskuulaaf nama barbaachisuu fi baakpaakii namaa kannanii itti fayyadamuun keessaafuu gaama karaa iskuulaatti achi deebi'aa jirra guyyaan isaatis guyyuma torbaan dhufuu kana keessa saniifuu gartee linkii yoo barbaadan na gaafadhaa silaa'uu gartee warri asirra jirtan irra hedduun keessan maqaan qabdanii profaayila keessan footoon qabu garuu immoo hedduu keessaniitu asirra jira wal beeyna naqunnamaati isiniifin kanna informationa akkasit beekadha sani oduu teenyaa sitti seenna oduu hedduudhaan isinii qaba oduu boodaas waa'ee immigireeshinaati ni haasoyna oduulee immigireeshinaa waan hahaareyaatu jira waan kanarraa gartee warri gartee gaaffii qabdanis ni jirtanii gaaffiilee sanis irra deddeebiitiin isinii hima waan addaa tanaafuu gartee qacollotti quba qabaadhaadhaan isiniin jechuu barbaada harka keessaniin garuu taaptaap godhuun dhiisinaa sheer godhuus hin dhiisinaa obboleeyyan keenya hedduun haa dhufanii akkasitti gartee informationa jiru walii daddabarsinaan isiniin jaa ayoomiin ijjibti dalagaa ni galle naafi mu jirta moo oduu gabaasu jirta moo gaafii na gaafachuu jirta adda baasi tanarratti illee beeksisu tokko gartee haniin beeksisu magaa akkaataa waa'ee communicationaati irraa isin hima communication agartee akkaataatti nama qunnaman nama wajji haasawan namni keenya tokko tokko akkaataa nama itti qunnaman takkaa'uu nama wajjin itti nama wajji gartee haasawan hin beekan gaaffii akkaataatti nama gaafatanis hin beekan saniifuu yeroo hedduu ogguu gartee nama qunnamtan ana qofaa miti tana quba qabaadha ana qofaa miti hogguma gartee nama qunnamtan hundaa'u nama gartee akka waa isin gargaaru barbaadan takkaa'ummoo gaaffii gartee gaafachuu barbaadan yoo ta'e haalaataan isin gaaffii itti gaafatan hedduu murteessaadha tana quba qabaadha namni tokko tokko akkuma gartee aadaa teenyaa akkuma barreessanitti jecha lolaatiin gartee gaaffii nama gaafachuu barbaada namni tokko tokko akka gartee amata kudhan wal beeynutti gaaffii nama gaafachuu barbaada namni tokko tokko immoo afaan bareedaan gartee dura dursoo dhiifamaa gartee yeroo ta'e yoon sirraa balleesseesi ji'eeti gartee akkasitti eegalee takkaa'u salaamtaadhaan eegaleeti achi booda gaaffii nama gaafata isin warri hofaltanni beeytan waan hin jechu jiru isin dhugumatti ni beeytan waan hin himu jiru ni beeytan tanaaf hofaltanii dhugaadhaa bara namni keenya hin beeku akkaataatti nama dhiyaatu akkaataatti nama gaafatu akkaataatti nama wajji haasa'u kuni guddina keessa dhufu ni beeytan tanaaf hofaltanii bara dhugumatti bara hedduu qaanyiidha namni hogguu nama dhiyaatee nama tokko gaaffii gaafatu akkaataa itti nama gaafataniitu jira akkaataa itti nama dhiyaataniitu jira akkaataa itti nama wajji haasoitu jira kana yoo hin beeynallee taate dura dursoo namni naan itti dhiyaadhu kun gartee nama akkamii jettee dura if qabbaneessite akkasitti namatti dhiyaachuun hedduu barbaachisaadha akka gartee amala addaa amala itti guddatteen takkaa'uu amala gartee ganda keessaatiin namatti gartee dhiyaadhee nama niin gaafadha wayin gaafadha yoo jettee adeemtu taate namni san siif deebisuudhaaf dirqama hin qabu tana quba qabaachuun hedduu barbaachisaadha an amma gartee akkuma gartee jeneraalittiin haasa'u jira isin hundan baanuu akkuma jeneraalittiin haasa'u jira
ammoo warri gartee hoflaa jirtanii kuni waan hin haasoo jirni beeytan. Saniifuu haalaataan itti nama dhiyaatan takkaa'u nama gaafii gaafatan namarraa gartee waa hiratan tartiiba qaba takkaa'u immoo obsa qaba. Obsa saniin gartee akkasitti nama dhiyaatanii namarraa barachuun takkaa'u namarraa nama gaafii gaafachuun hedduu barbaachisaadha. Okay. Akkasiin isiniin jaa durso oduudhaan eegallaa gaa harka keessaniin taaptaap godhaa anuma dhageeffachaa warreen oduu Siiriyaa tana haareetti mee xiqqoo irra deebiitii nuu himii keessa gabbuitii nuu himi jettanii gartee gaaffiilee naga gaafataniif ummata Daruus jaaniin warra karaa saawuzarni Siiriyaadhaa boordara Izraa'eel wajjin walitti hidhaa kana yaa'iin karaa kanaa tuni akka malee jabaachaatti deemaa jirti. Inumaatu toora gartee mootummaa Siiriyaa ta'amman tana hombalchuu barbaadu takkatti achi sosso'aa jirti. Akkuma gartee oduu keessatti guyyaa dheengaddaatii fi kana isinii himetti warri Daruus jaaniin kuni fakkeenyaaf gartee akkuma ummata Somaalee biyya teenya, ummata Oromoo gartee naannoo Booranaa akkasumas ammaasis naannoo Walloo akkana jechuu. Ummanni kuni boordara gartee Siiriyaa tana keessaas ni jiranii ammaasis Izraa'eel keessaas ni jiran. Karaa wantaatu adda mura jechuu. Boordaraatu adda mura isaan kana. Garuu immoo ummata tokko. Ummanni kuni amantiin isaanii amantii Islaamaa taateeti. Amantii Islaamaa keessaa immoo amantiin isaanii gartee xiqqoo waliin laaqiidhaati. Hoggaan jiru cina tokkoon gartee akka warra Shiyaa ta'uu barbaadan, cina tokkoon ammaasis warra Sunii kana ta'uu barbaadan keessaan haalaataa gartee filoosofiidhaa takkaa'u immoo amantii tana gartee xiqqoo jijjiiraniiti akka fadhinnaa gartee nama gartee imaama isaaniitti addatti gartee deemmataniin. Duba gaa jarreen kuni takka akkuma gartee politikaan Izraa'eel kun deemaa jirutti ummanni kun cinaa warri Izraa'eel keessa jirus warri Daruus Siiriyaa keessa jiru kunis akka isaanitti idaamanii biyya takka isteeta takka ta'an barbaadan. Gama kaaniin Siiriyaan biitti teenya akkan diigamne jechaa jirti. Ifii isaaniitiifuu amma dura hoggoon gartee waa'ee Siiriyaa kana isin hime keessaafuu namticha ammaan tana Siiriyaa bulchaa jiru kana warreen mootummaa Siiriyaa tana garagalche. Pirezidantii duraanii takkaa'u rejiimii duraanii tan Bashaar al-Assad irraa warri gartee isaan kana hombalche kuni Izraa'eelii fi Tarkiidhaa fi Ameerikaadhaa jeetiin isinii himaa ture. Warri gartee amma dura na hordofaa turtan ni beeytan. Cinaanis warri gartee yeroo san yaanni kun dogoggoraa akkasii mitifaa jechaa turtanis amma immoo kunoo hojiidhaan arkaa jirtan. San quba qabaadha. Dubagaa kana keessatti akka oduutti Izraa'eel amma guyyaa kaleedhaatii fi dheengadda Siiriyaa tana inumaatu waraana Siiriyaadhaa waraana gartee mootummaa ammaan tanaa tana fa'aa dhawaa turan. Sanbira dabaraniiti magaalaa guddoo Siiriyaa Damaaskas fa'aa bikka raayyaa ittisa biyyaa oofisa isaanii guddaa jechuudha. Difeensi ministeera san hunda dhawanii akkasumatti gartee naannoo san hunda waan jiru nama hedduu fixanii akkasumatti bizinesoota hedduu dura barbadeessanii turan. Kanarratti pirezidantiin Siiriyaadhaa kan gartee amata kana guutummattuu yeroo Izraa'eel akkanatti deddeemtee biyya isaanii tana dhooytu namtichi kun gartee ifiifuu basaastuu biyya Suudiidhaati fi Izraa'eeliif hojjechaa ture. Garuu immoo karaa biyyattiidhaatti gartee akkama pirezidantiitti gartee gaggeessaa jira. Guyyaa kaleedhaa haasawaa godhee ture. Haasawaa kanarratti nuti biitti teenya akka adda hiiramtu hin barbaannu. Ammaasis Izraa'eel uummata keenya fixuus haa dhaabdu inumaatu heera cabsiteeti waraana keenyas dhawaa jirti. Kun immoo hedduu gartee hariiroo teenya diigaa jeeti dubbachaa ture. Kana qofallee otoo hin taane torbaanuma lama dura isinii himaatiin ture. Inni kuni Qataaritti mootummaa Izraa'eel wajjin keessaafuu gartee
warra paartiilee adda addaa warra Israa'el wajjin Qataaritti gartee wal harkeetti achitti wajji haasoo godhaa ture. Amma guyyaa keessa Israa'el isaan dha'uun isaanii tuni hariiroo isaan lafarratti qabanii fi akkasumas Israa'el lafa gartee saawuzarni Siiriyaa tana guutumaa guututti akka dhuunfattee gadhiisuun barbaanne garsiisan. Kanarratti immoo akka gartee mootummaan Israa'el jechaa turtetti mootummaa Siiriyaa tanaatu ummata Daruuz kan warra saawuzarni jiru kana waraanaan dhufee akkasitti isaan kana fixu jira. Saniifi nuti isaan kana gargaaruudhaaf dheeyne jara waraana Siiriyaa kana irraa dhoorkinee jaaniiti haasawaa jiran. Garuu akka waraanni intelligensiin takka immoo basaastonni Ameerikaadhaatii fi warreen waan kanarratti itti dhiheenya qaban akka jaanitti mootummaa Israa'eliitu akka warri Daruuz kan Siiriyaa keessa jiru kun yaa'ii ifii isaaniitiif kaasanii hogguu rabshaan achi taate booda jara kana ammaas hidhachiisanii jarri kun deemanii akka waraana Siiriyaadhaa dhawan goosisaniiti hogguu isaan karaa kanaan gartee mootummaa wajjii hogguu wal lolan Israa'el dhuftee isaan gargaaruudhaaf mootummaa Siiriyaadhaa dhawaa jirti jaaniiti oduun akkasiisan ammaan tana bahaa jirti. Saniifuu lola kana gartee warri jabeenyaan karaa saawuzarni Siiriyaatti eegale keessaafuu ummata Daruuz kanarratti kan eegale odoo mootummaa Siiriyaa tan hin ta'in mootummaa Israa'elii jaaniiti warreen keessa beekan irra deddeebanii haasawaa jiran. San akkasitti quba qabaadhaadhaan isiniin jaa. Okay, oduun itti aantu tan pirezidantiin Ameerikaadhaa Donald Trump meeshaalee waraanaa tan duraan Yukireeniif erguu ture san irraa muree ture. Yeroo dabartee mootummaan Ameerikaadhaa meeshaa hedduu Yukireeniif ergaa turan. Keessaafuu yeroo pirezidantiin duraanii Baayiden aangoorra ture jechuudha. Ammaan tana deebitee Ameerikaan eega meeshaa waraanaa Yukireeniif erguu dhaabde booda meeshaalee waraanaa tana cinaasiidha karaa Israa'el ergaa turan. Lola gartee Israa'elii fi Iraan jidduutti gaggeeffame san irratti jechuudha. San duras meeshaa waraanaa achi ergaa turanii ammaas haareetti ergaa jiran jechuudha. Dubagaa amma Ameerikaan yaada addaatiin dhufte. Yaadni isin addaa dhufteeni meeshaa waraanaa tana gartee nuti fedhinnaa teenya hin erginu. Yoo isin barbaaddan nurraa bitaati akkasitti karaa Yukreen ergaadha jetteen warra Yurooppiidhaatiin. Warri Yurooppiidhaa amma kanarratti walii galaniiti meeshaalee waraanaa Ameerikaa irraa haaree bitaniiti dullattii ta'ii fi qaban san karaa Yukreen erganii jechuudha. Yaadni kun akkuma gartee pirezidantiin Ameerikaadhaa barbaadutti yaada daldala Ameerikaadhaa ol kaasuudha. Akkasumas ammaasis military industrial complex warra jaaniin gartee kaampaanota Ameerikaa gurguddaa kan meeshaa waraanaa oomishu jechuudha. Isaaniif daldala banuudha. Daldala isaanii ol kaasuudha. Kana keessa meeshaalee waraanaa akka isaan irra deddeebi'anii meeshaalee waraanaa hedduu oomishan isaan godhuudha. Akkuma beektanitti lolli biyya adda addaa keessa ka'u kun hundinuu gama duubaatiin nama kaampaanota biraatu gartee maallaqa irraa godha. Saniifuu gama tokkoon gartee namni haa dhumu dhuga. Namaatu gartee dhuma, namaatu miidhama, horiitu barbadaawa, waa hundinuu ni taate rakkoon adda addaa namarra ni humti. Gama kaaniin ammoo nama gartee tirfii harkatuutu hedduu jira. Kaampaanonni gurguddaan kanarraa akka gartee daldalaatti bizinesa guddaa irraa harkatan. Keessaafuu meeshaalee waraanaa gurguruudhaan, meeshaalee waraanaa oomishuudhaan kana malee maasis gargaarsa addaa gartee gargaarsa namaatiin kan meeshaalee waraanaa tana gartee biyyottan san dhaqee nama barsiisu. Teknoolojii isaanii nama barsiisuu fi waa hedduutu keessa jira. Saniifuu wanni kun gartee daldala guddaadha jechuudha. Keessaafuu Ameerikaan akka Donald Trump jechaa turetti guyyaa lameen dabre kana keessa meeshaan yoo nuti gartee Yukireeniif meeshaa teenya kan nu baannee bilaashitti isaanii kan nu baannee namni biraan nurraa bitatee isaaniif gartee hageessan taate nuti rakkoo teenyaa miti. Guddoon kaampaanonni keenya gurguddaan irraa haa faayida'uu ji'eeti haasawaa ture. So saniifuu wanni kun hedduu gartee akka daldalaa gama kaaniin ammaasis inumaatu dhiibbaa gartee Ameerikaan warra Yurooppii kanarra godhaa jirtu garsiisaa jechuudha. Kana keessa warri Yurooppii wani akka karaa ikoonomiitiin inumaatu gartee Ameerikaa irratti hirkatan daranuu
godhaa jiran. Gama biraatiin akka Ameerikaan ammaasis isaan kana gargaartu keessaafuu gaaza qaalii isaanii gurguruudhaan. Kana lameenuu wal cinaatti ilaala. Amma duraan gartee warri Yuurooppiidhaa kuni gaaza hedduu biyya Raashiyaatirraa bitatan. Ameerikaan akka warri Yuurooppii kuni gaazni Raashiyaa kuni rakishaa gaaza giseen jiru gaaza hunda gartee makiinaatis manatti oomishatanii kan nyaatatti godhatanis haa ta'u. Gaazni Raashiyaadhaa hedduu rakisha. Warri Yuurooppiidhaa kuni akka jirutti gaaza Raashiyaa kana bitatan. Kana gartee Ameerikaan irraa murteeti ifiisiitiif gaaza Ameerikaa irraa gartee Ameerikaa irraa Yuurooppii geessaniiti achitti itti gurguruu barbaadan. Ameerikaa kuni gatiidhaan dachaafaa ta'a. Saniifuu ikonomiin Yuurooppiidhaa tuni gaaza Ameerikaa kana bitachuus hin dandeessu. Ameerikaan ammoo dirqiidhaan itti gurguruu barbaadan. Maaliif gaazni Ameerikaa gartee karaa lafa jalaatiin karaa bahar jalaatiin tuubboolee adda addaa tana gartee asirraa fuudhanii ilaa hanqa Jarman ilaa hanqa Ingiliz gartee akka deemtu tolchaa turan amata 8 dabre kana keessatti. Wanni san amma yeroo gabaabduu keessatti gartee operationaalii taatee hojiirra oolti jaaniiti odeessaa jiran. Akkuma gartee Ameerikaan intarneetii addunyaa tanaaf hirtutti gaazaas Yuurooppii tanaaf hiruu barbaaddi. Karaan gartee daldalli lolli guddaan Yuukireenii fi Raashiyaa jidduudha lola lafaatii fi gartee lola babal'ina neetootis haa ta'u malee lafa jalaan lola gaazaatis lola daldalaatis. Akka gartee amma biyyootan Jarman faan amata 5-6 dura ikonomiin Jarman akka malee guddattee jirti. Inumaatu nama hedduu barbaaddi nama gartee ijoollee dardaraa fi kana warra hojjetu kaampaanii faaktarii keessa warra hojjetu hedduu barbaaddi jedhaniiti haasawaa turan. Oduu san gartee warri dhageessanii beeytaniin jira na fakkaata. Garuu immoo yeroo ammaan tanaa ikonomiin Jarmanis dadhabaa deemaa jirti. Maaliif gaazniinis qaalawaa jira. Akkasumas namni gartee hojjetu kaampaaniin gurguddaan kunis waan gaazni qaalawaa jiru jecha waa hedduu akka duritti waa hedduu oomishaan jiran. Saniifuu nama hedduu qaxaraatis hin jiran. So Ameerikaan karaa kanaanii ikonomii Yuurooppii tana daranuu duraa dadhabsiisuu barbaaddi. Gama kaaniin isaanumaatu lola Yuukireen kanaas maallaqaas itti baasee meeshaadhaas itti baasaa jira. Kuni gartee wal cinaa deemuu qaba. Akkuma isaan deebi'anii Ameerikuma irratti gartee dipeendii ta'an isaan garsiisaa jira jechuudha. Okay. Oduun itti aantu guyyaa arraan tanaatii fi haalee jidduudhaas uummanni biyya Gaazaa keessa uummanni Falastiin akka malee dhumaa jiraachuu isaanii miidiyaaleen akkuma duraanii sanitti gabaasaa jiran. Haa taatu malee keessaafuu guyyaa lameen dabre kana keessa eenumaatu mootummaan Israa'el charchii biyya West Bank keessa jiru kan yoo xiqqaattee amata 1,100 ol urmii qabu jechuudha. Charchii eessa gartee biyya tanarra addunyaa tanarra ture. Inumaatu charchii lama daafaa kan jedhamee beekamu jechuudha addunyaa irratti akka malee urmii dheertuu qabu mootummaan Israa'el xayyaaraan dhoowwitee diidee akkasitti rakkoon adda addaa uumamaa jirti. Namni hedduun gartee keessaafuu biyyootan akka Ameerikaa kunifaan Israa'el keessaafuu warri asitti gartee amantii kiristaanaa hordofan Israa'el tuni gartee biyya rabbiin keenya eeguu qabdan nuun je'ee ummata rabbiin gartee jaalatamaadha je'ee nurratti amantiidhaan gartee nurra haayesaniifu isaan kana eeguu qabnaa ja'anii warri amanan warra akkasitti amananiitu jira. Warreen kuni hogguu gartee Israa'el arraan tana arraafi halee jidduu akkasitti charchii kana dhoowwitee barbadeessitu. Inumaatu uummata keessa jirullee hogguu fittu dhugumatti akka malee dallaananii jiran akka malee aaranii jiran kanarratti miidiyaaleen adda addaa inumaatu mootummaan Israa'el waan kana gartee waan gooteef Ameerikaan gaafachuu qabdii jaaniini Ameerikaalleen gaafattee garuu warri Israa'el gartee akka jaanitti nuti gartee charchii kana dha'uu keenyaaf akka malee nu dhageeffamee dhiifamaa jaaniiti inumaatu gartee haraa charchiilee gurguddaa Ameerikaadhaa dhiifama gaafachaa jiran. Garuu immoo namni lafarratti gartee waan deemaa jiru beeku inumaatu gartee Israa'el ija guduunfattee hin dhoowwine
waanuma gartee West Bank ta'e lolli isaanii guddaan gartee duraan Gazaa keessa ture. Gazaa keessa isa amma karaa West Bank kana babal'isaa jiran kana inumaatu gartee baatii 8 dabre kana irra deddeebiitiin isin himaa ture. Lola kana guutuutti isaan uummata Gazaa keessa jirus Gazaa keessa baasuu barbaadan akkasumas sanitti West Bank keessa nama jirus guutumatti keessa baasuu barbaadan lafuma san guutuutti dhuunfachuu barbaadan. Wanni lola kana godhaa jiraniifis takkittiin tanuma. Tatti aantu dhugatti gartee lafa isaanii babal'ifachuudha. Kana gartee viidiyoo biraatillee irraa hojjedheetiin jira. Yoo gartee qacollotti waan kanarraa baruu barbaadan taate viidiyoolee amma dura ani hojjedhe dhaqaa laala. Israa'el akka isiin barbaadutti biyya gartee biyya ollaasii kana qofa odoo hin taane lafa gartee warra Ijiptii, lafa warra Joordan, lafa Siiriyaa, lafa warra Libanaan, inumaatu lafa Tarkiidhaatiif lafa Suudii tana hunda akkasitti gartee cina siidhaa fudhachuu barbaaddi. Lolli kuni namni fedhe gartee haa diduu malee wanni lafarratti hojjetamaa jiru waanuma kana mirkaneessuu jechuudha. Akkasii harka keessaniin gaa taap godhaa kanarraa sooyine. Okay. Kanallee irraa sooyine jira reefuun tan isin himeetiin jira. Toppikiin keenya kattiyaanu kuni kan dhumaa ta'a oduugaa waa'ee immigireeshinaatti achiin dabarre jechuudha. Congratulations. Hundi keessanuu atilleen congratulations. Pretty. Atilleen congratulations. Itti deebina waa'ee US Rapidha. Boodarra itti deebina. Viidiyoo tokko kaniin amma dura dalageetu jira kan waa'ee poolisoota Luuziyaanaadha. Poolisoota sadi jee kaniin dalagesan yoo warri ilaaltanii jiraatan taate agartanii jirtanii durso poolisoota sadi warra viizaa firaadii dalagee jee akka oduutti isinii dhiyeesseetiin ture. Viidiyoo san yoo agartanii jiraatan taate warri agartanii jirtan mee mana keessa barreessaa. Oduu ajaa'ibaati wanni kun wanni inni dhiyeessee fi immigireeshinaa wajjin walitti hidhaadha. Saniifuu warri argitan barreessa mana keessatti. Warri arkin deemaa laalaa viidiyoo san waan ajaa'ibaati wanni gartee jarri kun hojjete. Duuba gaa poolis chiifiidha. Jarri sadeen kun gartee waliin dalagan isteeta Luuziyaanaa keessatti jechuudha. Isteeta Luuziyaanaa keessatti waliin dalaganii isaanii fi namticha tokko kan background isaa gartee warra Hindiidhaa haa ta'e kan Subway shaappii gartee reesturaantii Subway qabu. Jarri kuni akkamiin waliin dalagan akkam seetan akka nama gartee warra waraqaa hin qabne kan Ameerikaa keessa jiru kana akka isaan namni qawweedhaan isaan saametti riippoortii barreessaniif. Poolis riippoortii jaanii gartee riippoortii barreessanii riippoortiin tuni takijibaati. Hogguu riippoortii barreessan namtichi poolis chiifiin approve godhaaf jechuu. Isaan waan kana fuudhataniiti riippoortii tana fuudhaniiti warra heeraan ala Ameerikaa keessa jiru kana qarshii 5,000 itti gurguran. Isinii galtee qarshii 5,000 itti gurguran warreen heeraan alaas jiru kuni poolis riippoortii tana fudhateeti hoggaa gartee assaayilama gaafatan. Ameerikaa keessatti akkanatti gartee karaa qawweetiin saamamne ja'aniiti poolis riippoortii tana assaayilama isaanitti hidhanii akkasitti viizaa viizaa hajaamuutu jira. Viizaan kuni warreen Ameerikaa keessatti mirgi isaanii dhiibame takkaa'u rakkoon addaa isaanirra dhuftee viizaa argatan jechuudha. Karaa gartee karaa kanaan. Duuba gaa akkasitti yeroo dheertuu amata 10 ol jarri kuni keeziilee akkanaa tane hedduu hojjechaa turan jechuudha. Wanni ajaa'ibaa amata 10 ol gartee wanni kun deemuun isaa mootummaan isaa qaban qabaatiin warreen akkasitti gartee viizaa kana fudhate kunis
afaanii warma adda addaa walitti himaa oofuu isaaniiti. Yoo xiqqaattee ammaan tan akka odeessanitti yoo xiqqaattee toora nama 65 irraa ilaa hanqa nama 115 takkaa'u 120 faa jaan warri gartee karaa kanaan viizaa argatee jiru. Viizaan isaanii approve ta'ee jiru. Okay? Waanuma ajaa'ibaati dhugatti. Dubagaa eega gartee kana godhan booda namtichi Subway restaurant qabu kuni daldalaa isaaniiti. Isaan gartee isa bira dhaqaniiti gartee nama heeraan alas dhufe kana gaafatanii inni gartee nama san barbaadeeti qarshii 5,000 irraa fuudhee dallaala isaa irraa muratee isaaniif maallaqa kanna isaan ammoo akkasitti waraqaa tana riippoortii barreessaniif jechuudha. Wanni kun gaa amma deemteeti gaa FBI fi akkasumas warri gartee USCISnis jara kana qaban jara amma poolisoota kana nama jala godhanii karaa feekii gartee biraa tolchanii akkaataa isaan keezii tana gartee itti hojjetan isaanii gartee akkasitti nama biraatiif namni isaan hojjetaniif kuni warra undercoveridha. Warra undercoverii kanaaf warra gartee poolisa wajjin FBI wajjin hojjetu kanaaf jechuudha. Isaan hojjetaniiti akkasitti qarshii 5,000 fudhatanii oguu gartee namti sangaa isaan biraa deeme booda jara gartee guutuutti mootummaan karaa gartee guutuutti evidensiidhaa fi sarveelansii gartee viidiyoodhaan waan adda addaatiin waan waraabdee qabdu jecha isaan kana mana seeraatti sanuu maasis grand juuriidhaanii mana seeraatti dhiyeessan indictmentii godhan jechuudha. Amma mootummaan himannaa 63 adda addaa itti banan jechuudha. Himannaaleen mootummaan jara kana bante 63 takkaa fi 2 isaan gartee 2-3 kana oduun 63 lakkaawa isinu. Himannaan tokko amata 10 ol nama hidha. Himannaan tokko. So 63 adda addaa itti banti jechuudha mootummaan. Inumaatu gartee visa fraudiidhaan ammas falsifying document conspiracy ammas gartee wire transfer bar waan adda addaa gartee itti banan jechuudha jara kana. Ammas wanni gartee daranuu hammeessu wanni itti baname keessaa isaan warra gartee kakatee akka poolisaatti gaa poolisa taaneeti gartee nagayaa fi inumaatu protecting service jaaniini protecting service goonaa jee warra kakate jechuudha. Duba kakuu isaaniis diiganii waan jiraniif jecha jarreen kuni akka nama nagayaatti mana seeraatti hin dhiyaatan. Akka gartee warra beekaa heera cabsuu bira dabalanii amantii communitiin isaanirra keesse warra diigee jechuudha. Akkasitti gartee yoo gaa dhugatti deebanii isaan kuni kan convicti ta'an taate yoo himannaan kuni kan isaanii maxxanu taate jarreen kuni urmii isaanii guutuu mana hidhaa keessaa hin bahan. Keessaafuu isteenni gartee akka Luuziyaanaa faan death penalty waan qabu jecha inumaatu gartee kaawuntii isaanii hoddomminaa fi urmii isaaniiti wajjin hamma gartee ilaa du'atti itti muruun oolanii faa jedhaniiti odeessaa jiran. Tuni gartee oduma ajaa'ibaatiin isiniin jechuudhaaf. Okay, harka keessaniin gaa taap godhaa karaa guututti jarree kun gartee kana fakkaatanii namtichi kan daldalaan isaaniitis kana kan gartee dukkaana taqa reesturaantii Subwayidhaa haa qabu. Akkasitti amata dheeraa kana waliin hojjechaa turan amata 10 ol. 2015 irraa